Yeroo daldaltoonni biyya keessaa ol ka'iinsa kafaltii gibiraa komachaa jiran kanatti bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa bara baajataa bara 2019 keessa gibira qofarraa galii birrii biiliyoona 380 ol walitti qabuuf karoora baasuun dhaga'e. Ameerikaan marii icciitiidhaa Eertiraa wajjin taasifamee ja'amee soba ta'uu ibsuudhaan bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii akka qabu dubbachuun dhaga'e. Saudi Arabiyaan Masrii fi biyyoota ollaa Itoophiyaa itti dabaluun qindoomina waraana galaana diimaa balaarraa tiisuuf jedhuun biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen Itoophiyaa wajjin wal dhabdee qaban wajjin mari'achaa jiraachuun dhaga'ame beelladuutti dhiyeesse. Humnoonni Puutlaandii walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjin taheen buufata federaalaa qabatanii jiraachuun ifame. Iraan imala hulaa galaana Strait of Hormuz ilaalchisee biyya Oman wajjin waliigaltee irra gahanii jiraachuun gabaafame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen ammeessin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaatii amma balalladuu sinitti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara baajataa bara 2019 dhufaa jiru kana keessa galii gibiraa qofarraa birrii biiliyoona 380 walitti qabuuf karoora baafatee jiraachuun dhaga'ame. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee ibsa baafteen akka jettetti galiin kun piroojektota misooma gurguddoo tajaajila hawaasummaatiif hojiiwwan bulchiinsa magaalaa keessatti hojjetamaa jiran kan deeggaruu jechuudhaan ibsan. Akkasumallee bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara baajataa kana keessa galii adda addaatiin walitti qabeerraa birrii biiliyoona 502.27 walitti karoorfatee jiraachuu ibsa. Ibsi kun kan beeksisaabii galii gibiraa magaalaan kun yeroo ammaan tana taasiftuu irratti dhaabbachuudhaan galii bara dhufuu kana caalatti argatuuf karoorsuun dhaga'ame. Yeroo daldaltoonni naannoo garagaraa keessa jiran kafaltii gibiraa nutti ol ka'e jechuudhaan komii dhiyeessaa jiranitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara dhufutti galii olaanaa argachuuf karoora baasee jiraachuu dhaga'ame. Akkasumallee daldaltoonni muraasni gibiriif kafaltiin adda addaa isaanirra fe'amu kun keessumattuu yeroo rakkoon diinagdee qaalessi jireenyaatii fi hanqinni gabaa biyya keessa jiru daldala irratti dhiibbaa geessisaa jira jechuudhaan komii dhiyeessan. Mootummaan garuu galii gibiraa guddisuun tajaajila mootummaa fooyyessuu bu'uuraalee misoomaa ijaaruu fi hojiiwwan misoomaa itti fufsiisuuf galii gibira sassaabuun dirqamaa fi barbaachisaa ta'uu amaneeti jira. Gorsaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimmoota biyyoota Arabaa fi Afrikaa Moosat Paawulos Ameerikaan dho'isaadhaan Eertiraa wajjin mari'achuun biyyoota ollaa akka Itoophiyaa miidhan jechuudhaan odeeffannoon deemaa ture soba ta'uu beeksise. Bulchiinsi Tiraamp dhimmoota nageenyaa naannawa gaafa Afrikaa fi galaana diimaa irratti Itoophiyaa dabalatee biyyoota naannawaa waliin hariiroo dippiloomaasii cimaa akka qabu ibsa. Moosat Paawulos barreeffama fuula Tiwiitarii isaa irratti baaseen Ameerikaan Eertiraa waliin marii cidii gaggeessuu fi waliigaltee biyyoota ollaa miidhu tokkollee akka hin jirre cimsee dubbachuudhaan Ameerikaan biyyoota akka Itoophiyaa, Masrii fi Eertiraa waliin hojjechuudhaan nageenyaaf tasgabbii waaraa naannoo san keessatti mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu isaa dubbate. Gorsaan Tiraamp kun torbaan lama dura ministeera dhimma alaa biyya Masrii Badrii Abdulaxiifii fi ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaatii fi ministeera dhimma alaa biyya Somaaliyaa Abdusalaam Abdii waliin magaalaa Kaayirootti marii taasisanii turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee mariin sun immoo farra Itoophiyaa akka ta'etti himamaa ture soba jechuudhaan odeeffannoo tana kuffise. Akka gorsaan olaanaan pirezidaantii Ameerikaa kun jetti hariiroon Ameerikaan biyya naannawaa sanii keessatti qabdu waliin taasiftu biyya biraa faalleessuuf yookaan miidhuuf miti jechuudhaan Ameerikaan Itoophiyaa gaafa Afrikaa fi biyyoota galaana diimaa naannoo san keessa jiran hunda waliin dhimmoota faayidaa waloo irratti hundaa'uun tumsa dippiloomaasii cimsitee itti fuftii jechuun ibse. Odeeffannoowwan ragaa qabatamaa hin qabne maqaa balleessii akkasii adeemsa nageenyaa naannawaa mirkaneessuuf godhamuun gufachiisaa jechuudhaan Moosat Paawulos hubachiise. Biyyi Saudi Arabiyaa Masrii fi biyyoota ollaa Itoophiyaa wajjin tuttuqaa qaban irratti qindoomina uumuudhaan nageenya galaana diimaa ittisanii jechuudhaaf yeroo ammaan tana Itoophiyaan dhiibbaa galaana diimaa argachuuf taasisaa jirtu irratti dhiibbaa taasisuuf mari'achaa jiraachuun ibsame. Kunis erga hidhattoonni Huutii Yaman keessaa Iraaniin deeggaramte koriidarii daldala addunyaa keessa ijoo ta'an keessaa tokko irratti haleellaa bante ta'uun ibsameeti jira. Qindoominni Suudii kun kan dhaga'ame yeroo dhiibbaa waraana Ameerikaa fi Iraan diinagdee addunyaa miidhee fi ulaan daldala galaanaa cufametti hoggaatu. Gama kaan immoo sochiin Saudi Arabiyaa kun yeroo Itoophiyaan bulchiinsa galaana diimaa keessatti qooda fudhachuuf gaafii dhiyeessaa jirtutti kan mudate hoggaatu. Itoophiyaaf ammoo yaaddoo guddaa ta'uu xiinxaltoonni siyaasa gaafa Afrikaa dhimma kanarratti ibsaniiti jiran. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa qindoomina kana keessa jiraatanillee Itoophiyaas ta'ee michuun isii kan taate biyyoota Arabaa keessaa Yuunaayitid Arab Emireet keessa kan hin jirre ta'uun ibse. Qindoominni kun Itoophiyaadhaaf ammoo yeroo ammaan tana gaarii ta'uu baatullee biyyi Saudi Arabiyaadha yeroo ammaan tana kallattiidhaan ta'uu baatullee alkallattiidhaan Itoophiyaan ulaa galaanaa akka hin arganneef biyyoota akka Eertiraa, Masrii fi Jibuutii wajjinis hariiroo gaarii cimsaa jirti. Keessumattuu
hariiroon Saudi Arabiyaan dhimma galaana diimaa irratti biyyoota ollaa Itoophiyaa wajjin hariiroo ji'oopolitikaa qabanii wajjin marii taasiftu kallattiin ta'uu baatullee alkallattiidhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu xiinxaltoonni siyaasa gaafa Afrikaa ibsan. Ibsa ministeerri ittisaa biyya Suudii baasee akka agarsiisutti Suudii dabalatee biyyoonni 14 qindoomina kana keessa kan jiran waggaa ta'u lakkoofsa biyyoota kanaa gara fuulduraatti dabaluullee danda'a jeeti jira. Ministeerri Saudi Arabiyaa biyyoota seenuu barbaadaniif balballi teenya banaadha jechuun dubbate. Biyyoonni kunneenis Saudi Arabiyaa, Turkii, Kuwait, Bahrein, Qaaxar, Joordaan, Masrii, Paakistaan, Jabuutii, Soomaaliyaa, Bangladesh, Yemanii fi Komoros yoggaatan gabaasaaleen kun Eertiraalleen kan keessa jirtu jechuudhaan dubbatanitti jiran. Haa ta'u malee biyyoota 6 galfii keessa Oomaanii fi United Arab Emirates kan hin jirre waggaa ta'u hidhattoonni Huutiidhaan Mo'aduleessa 20 bara 2026tti galaana diimaa keessatti geejjiba Saudi Arabiyaa irratti haleellaa raawwachuun yadatama. Ergasii dooniiwwan Saudi Arabiyaadhaa galaana diimaa keessa qaxxaamuran irratti haleellaa raawwachuun kan ibsame waggaa ta'u haleellaa yeroo ammaan tana hidhattoonni raawwachaa jiran kanaan Saudi Arabiyaan biyyoota ollaa galaana diimaa wajjin qindoomina uumuu akka barbaaddutu ibsame. Humnoonni Puutlaandii walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjin raawwate hordofuudhaan buufata federaalaa Somaaliyaa qabatanii jiraachuun dhaga'ame. Walitti bu'iinsa cimaa hagayya 5 bara 2026 caalkaa'ootti mudatee booda humnoonni Puutlaandii buufata waraanaa Basaasoo loltoota federaalaa jalaa qabatanii jiraachuun ibsame. Maddeen miidiyaalee biyya keessaa akka gabaasanitti sababa walitti bu'iinsa kanaatiin tilmaaman namni 100 takka to'annoo jala ooluu fi namni dhuunfaa 60 ammoo madaa'anii jiraachuun ibsame. Pireezidaantii biyya Puutlaandii Siyaad Abdullaahi Deenii haleellaa caalkaa'ootti irratti raawwatameen namoota Puutlaandii mormaniif ergaa ifaa ta'e dabarsuuf akka ta'e ibsatee jira. Hojiin tun tarkaanfii nageenyaaf qophii barbaachisaa ta'uu ibsuudhaan gareewwan hidhatanii Puutlaandii waliin hidhata hin qabne naannoo isii keessatti akka hin sochoones cimsee dubbate. Qondaaltonni biyya Puutlaandii qooda fudhattoonni federaalaa waliin hidhata qaban humnoota Puutlaandii ala jiran deeggaruuf meeshaa waraanaa karaa galmuudhaa geejjibuuf yaalan jechuudhaan himeeti jira. Himannaan tun kan dhiyaatte erga konkolaataan meeshaa waraanaa falmisaa ta'e kutaa kibbaa kaayoo bulchiinsa galmuuduu jalatti argamu gahee wal dhabdee kana cimsee jiraachuulleen eerame. Haala hammaataa dhufe kanaaf deebii kennuudhaan Jubilaandii gocha Puutlaandii kana akka deeggartuu ifatti beeksifte. Gama biraatiin ammoo hooggantoonni magaalaa galmuuduu jiddu galeessa taa'uu akka qabaatanii fi wal dhabdeen deemaa jiru keessatti akka hin hirmaannes dhaamaniiti jiran. Dhiyeenya kana ammoo wal dhabdeen hammaachuun kun yeroo ammaan tana Somaaliyaa fi Puutlaandii jidduutti yaaddoteeti jira. Dhiyeenya kana ammoo Ameerikaan humnoota nageenyaa Puutlaandii wajjin dhimma buufata galaanaa irratti waliigaltee nageenyaa taasisuun ni yaadatama. Biyyi Iraan imala hulaa galaanaa Strait of Hormuz laalchisee biyya Oman wajjin waliigaltee irra geessee jiraachuu gabaasaaleen Iraan irraa ba'an ibsan. Dubbi'aan ministeera dhimma alaa biyya Israa'el Ismaa'eel Baagaham dhimma kanarratti ibsa bal'aa hin kennine garuu boqonnaa haaraa warra geenye jirraa jechuudha akeeke. Baagaan haa ta'u malee waliigalteen Oman waliin godhamu wabii nageenyaa imala hulaa Strait of Hormuz ta'uu akka hin dandeenye akeekkachiisuudhaan nageenyi isaa ugguraa United States buufataalee Iraan irra keessee miidhaa waan jiruuf Oman wajjin waliigaltee taasisuu akka barbaadu dubbate. Biyya United States fi Oman waa'ee waliigaltee tanaa immoo ibsa kan hin baafne waggaa ta'u gurraan dhala keessa immoo Ameerikaa fi Israa'el Iraan haleeluu erga jalqabanii kaasee Iraan irra caalaa hulaa galaana Strait of Hormuz kan boba'aa gaaziin addunyaa 120 keessa dabru cuftee jiraachuun ibsame. Qeexxata kana immoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan dhiyootti hulaa galaana Strait of Hormuz banuu baannaan haleellaa takka hin raawwatamin haleellaa laaleessaa ta'e Iraan irratti raawwannaa jechuudhaan dhaadannoo dhageessise. Yaadni Tiraamp kun kan dhaga'ame wayita qondaaltonni Ameerikaa imala dooniiwwanii bakka itti deebisuuf mariiwwan taasisaa jiranii fi sochii waraanaa taasisaa jiran ta'uu dubbiin pireezidaantii Ameerikaa tun Iraanis tarkaanfii akka fudhatu kan taasisuu fi baajiddu galeessaa keessatti wal dhabdee kana meesuu jaametti sodaatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii.